Hello Monet. Akkam Nagami. Fayya. eserta Ai busy teetiin baramma iddoo hojirraa gad dhufu jira. sinee jira hottu Ishii bakka achumanneef yaa dhufe. Ayyee achumanneef. Fayya ba? Fayya da wallahi. Ijab jirtan ka. Jir. Lo kita bawa Wallahi mana jatuh setelah lo share naga. Kalau mau naga. Eeyyuu waanta looshe ganamaan tan agarra Eessatti? karaa magaalaa keessaanii karaa barri kana achi ta'e Barri maal godhu? nama mijoota kan beeluma naa qabi geessuma asii achi kutee beekte Mucaan beekta? mucaan beeku Bikkee isaan dhaqan. bootamoo yaadanumaan beeka malee hin beeku beekte iddoo qalbifadhee moo xiqqisho Bakka ayah kesal sama aku bakal ni jurusan ini sebagai kan Bakka kayaknya. akkasii Hai. Ayyeme maaliif na barbaadde jira? anis barbaade waa hedduudha sanga saayyoon bultii godhannaa jeessi barbaade Ayyee Monet yaada gaarii kaaste maal isheetanii beektaa? Anis naafeeti bultii gaarii akka waliin hojjennu akka waliin godhannu niin fedha. Garuu si keessaa takkaffaan ammoo akkuma atu beektu yeroo jalqabaa anumaafisi wal fuuna jee karoora qabatee ummaan tiyya ililchite nagaggeessuuf gizee haatu Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadhiite. Kana qofaa miti. Kun hedduu uummanni biyya laggale. Uummata biyya laggalche Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadhiise. Deebi'ee gaafa kaan yeroo namtiin fuudha jee ammaas qophii xumure. Itoophiyaaf Tigraay wal dhoyte. Kun yaaddoo guddaa biyyaaf ta'e. Biyyattiin ni jeeqamte. Akkamitti haasofuu? wal fuudha kiyyaa keessa maaltuutu Tigraay fi Oromiyaa kana Hayilamaariyaam keessa fide Dhugaa keeti. Oh no! Wanni isa keessa fide waan tokko lamaa miti. Hayilamaariyaam Dassaalany aangoo gadhiisuun uummatatti biyya laggalchiteen siin jee. Haaruu sanaafis qofa uummanni dhufu hin dhiichisu. Deebiteeti Itoophiyaaf Tigraay wal dhoyte. Daangaa irra deemaa jiran. Uffata kiyya baafadheetiin haskisatti faaya kutu. Daangaa irratti hin kutu. Si dawwaleetiin jira gaafa san. Daangaa irraan jira. Hanga Itoophiyaaf Tigraay waliif fayyitu. Achuma naa tureen siin jee sitti himee jira. bakka ammaan tana isaan lameen wal fayyanii jiranii Saniifuu saniifuun ta'ore saniifuu aruusni keenyan ta'u saniifuu amma aruusa keenya ni ta'a. Garuu ammoo daldalli jimaa awwadan dhaabbatee jira. Fuudhuudhaaf jibbee qabaadhii osoo hin ta'in warri aruusa dhufe maal qaba? Warri aruusa dhufe uummanni keenya baadiyyaarra dhufa. Firri kiyya irra guddaan godhaa jira. Eessumni kiyyaa godhaa jira. Adaadaan kiyyaa godhaa jirti. Achirraa akkamitti dhufan? Jimaa gurguratanii dhufan.
Kanaaf kan rakkisaa ta'a jechuudha. Saniifuu baatii jaaboo wal fuudha. Baatii jaaboo siin fuudha karooraan qaba. Waan hundi godheetiin jira. Ayyoon xiyya ilaalchuu fi ummaan xiyya ilaalchuu fi wal fuunaa rakkoon qabaata. Wal fuunaan seenjee bultiin ijaara. Ati eddaanu hajaalallee qabdu hiree teetitti taphateetti jirti sa'aatii jirti. Akkasii miti yaara bareedu tiyya. Si moonet. Bolla qotatteeti lafaa qabdee taganaa qotatteetti deemtus waliin ilaalla. Hai, isin dhuftanii mi? Warri bitaa kana nama kee isin mi? Awa gotu. Wo maraata. Way. Bolla isa kiyya haa qotabdu. Isi bira bakka hin qabu. Isaan bira bakka hin qabu. Yaa. Yoo maani Jara kana maraata kana sanuma fayyisa Jarman geesse. Kan sanuma Austraaliyaa geesse. Dawaallee kan nuuf didan. Kana jaallee hojjette nama baasa. Ciyyoo bareeddu. Funyaan sitti naantum lagaa fakkaatu. Maaliin godare?